wanni amma godhamee jira. Namni galatoomi Abiyyi ilma abbaa gadaa galatoomi Abiyyi jaalateetii miti ka'ii darraa baase Jawaar. Abiyyi waboo waan jabaatteef, waboo waan amboo geesseef, waboo waan Harargeetti ijaaramteef, waboo waan Baaleetti ijaaramteef. Yoo akkanaan itti deeme ikonomiin kiyya kufee jira, waa hundi kiyya kufee jira. Yoo Jawaar faa gadi lakkisne, yoo waan akkana tooftaa haariyaatiin gadi dhufne, humna amma boota kazinaan keenya qullattee jirti. Addi bilisummaa Oromootis jabaatee jira. Ummanni Oromootis adda bilisummaa Oromootti dabalamaa jira. Kanaaf araara buusuu qabna. Yaada jee dirqamee tokko kan lammata wareegama qeeroon waggaa tokko lubbuu nama meeqaa itti wareegame, lubbuu nama meeqaa akkanuma safaaxaa miti. Baaleetti nama meeqaatutu sababa hoggonoota keenyaa kan waggaa takkichaa kanatti dhumeenii yaadattani nama tokkoo fi lama jennee lakkaa'uu hin dandeenye. Wareegama isaaniitiitu dhiiga isaaniitiitu hoggona keenya hiike. Lammaffaa addi bilisummaa Oromoo jabaachuun mataa isaan dhukkubse. Addi bilisummaa Oromoon Finfinnee jala dhiyaachuun, Harargeetti ijaaramuun, Booratti jabaachuun, Gujitti jabaachuun, Wallagga aanaalee hedduun keessaa biltsiginnaan ari'amuun mataa dhukkubsee yoo tooftaa kanaa gadi dhufe amma booda ummata Oromootii fi ummata Tigraayidhaan loluu hin danda'u. Ummata kana baaseetiin araaraan na baasa je'ee waan amanee godhe malee waan silaa arratti Dabra Tsiyoon ka'anii Jaalmarroon faan ka'uu baatanii jabaachuu baatan hin yaadinaa Jawaar Maammadii Darraamboo. Dhugaa jirtuun isin himu. Waan warsobnu hin jiru. Biltsiginnaa wanni baaste hin jiru. Dabra Tsiyoon gaara seenee jabaatee parsantii 80 humna raayyaa barbadeessanii lafa qabsiisanii marroon dhufe akkasitti parsantii 80 Oromiyaa keessatti cabsee humni isaanii dadhabnaan qeeroon jabaannaan wabootti dabalamuu jabaannaan amma booda karaa nu baasu kanaa ja'aniiti malee Abiyyiin jaalatee yookaan Biltsiginnaan jaalattee Jawaar gallakkistee isinitti hin fakkaatina. Wareegama qeeroon waggaa tokko 60dhaan itti wareegamte. Lagannaa tokkoffaa ja'anii, lagannaa lammaffaa ja'anii, sadaffaa ja'anii wareegama qaqqaalii kafalanii asiin ga'an kanaatiitu Jawaar Mahammad faa baase. Baqqalaa Garbaa hidharraa hiike. Waboo ganda biratii fi Shawaa Kaabaatii fi Shawaa Lixaatii fi Wallagga Afuranii fi Harargee fi kana jabaattee yoo Jawaarii fi Baqqalaan baasne amma booda humni keenya ja'uudhaan humni keenya dadhabee jira. Kazinaan teenya qullattee jirti. Dabra Tsiyoon Tigraay bilisa baasee qabsoo biraatiidhaaf istiraateejii baasaa jira. Nuti kanaa ol loluu hin dandeenyu. Ummata kana baasne kana beeka. Wareegama qaqqaalii kaleessa qeeroon Harargee fi Shawaa fi Wallaggaa fi bakka meeqatti lagannaa meeqarratti lubbuun meeqa yaate saniitiitu dhillafee ummata saniitiitu Jawaar Maammadii akkasii furadhaa girrisaa lafaa kaatee Doktoro Jaalala Abiyyi Ahmadii. Jawaar Mahammad faa kan hiikarra qabsoo jajjabdu especially yoo ani amma fakkeenyaaf alagaa faaristeeraan jettan malee silaa uummanni Dabra Tsiyoon gaara seenee lola kana godhuu baate rabbittiin isinii gagadha Jawaar Mahammad irraa hin baane. Namni Abiyyi jalbifichiise humnaan Jalmarroo fi Dabra Tsiyooni humna isaa zeerootti deebisee akka hoggolonni keenya kan bu'aa godhe ummata lameen kana jaalattanuu jibbitanuu dhugaan isinii hima.
amma booda kaznaan qarshii maallaqa ergaati baankii gaafadha warra baankii hojjetu maallaqni qarshii takka hin jiru waan baasu hin jiru waan lolatti baasu hin jiru amma booda lola oofuu hin dandeenye dadhabate bakka morro hojiinis lola godhuu hin dandeenye uummata Tigraay hojiinis godhuu hin dandeenye kana yooniin baasee faranjii hojiinis araarame wanta godhe malee yoo karaa kanaan deebi'ee uummata kaan yooniin cabsi malee morroofaa cabsu malee yoo siistama kana fayyadan namni kana beekuu qaba boru gadi baatanii sistema hanqa humna horatuuti Abiy Ahmed hanqa humna horatuuti hanqa faranjii hojii walitti araaramee maallaqa guurratuuti yooniin Abiy Ahmed ammoo wanni gaafachuu qabnu aangoo dabarsee kennuu qofa aangoo yoo dabarsee kennee mootummaan coomsa ijaarame qofaan ani Abiy Ahmed ajandaa lammadaa asuun seenne gabaabdumatti ajandaa lammadaa asuun seeni gabaabdumatti wanni isinii dhaamu Jawaar Mohammed lola kaabaa Dabratsiyoon gaara seenee godhee makalakaanii fi humni biyya tanaa humni nafxanyaa humni biltsiginnaa ikonomiin biltsiginnaa lafa qabatte lammada jalmarroon jabaatee finfinne jala waan dhiyaateef lama sadaffaa qeeroo waggaa takka guutuu dhumaa turte san walitti dabalameeti sodaatee gallakkisee malee lafumaa kee hirriibaa keetii biti pilaambii gaafa daraartuu faatu barsiniif naka gallakkisu dadhabatee jira bakka amma booda Oromoo ifitti qabuu barbaada faannoon meeshaa makalaakaa cufa hidhattee jirti ummanni Tigraay meeshaa makalaakaa cufa bohejanii jiranii wanni Oromoo yoo biran dhaabbanne woboon salbatti biyya tana narraa fudhatti jedhee kanaaf ummata itti sobuudhaaf kana quba qabaadha ani Abiyyi waniin itti amanu yoo kan qabsoo tanatti waniin itti amanu yoo inni aangoo gallakkisee mootummaa coomsaa dhaabe niin amana sanii achi qabsoon teenya daqiiqaa tokkoof adda kutuu hin qabdu woboo bicidhaa dhaabbachuun adda kutuu hin qabdu warri karaa nagayaa jettan baruus dhuftaniituma boo'uu jiraattan qabsoon karaa nagayaa jedhamu abadan Oromoo hin bilisoomtu qabsoon karaa nagayaa ammallee wanni dhaamsa tokko isin dhaamu OMN kan hawaasaati OMN kan ummataati ani abbaa fedhiinsa daadhu dhugaan isin hima OMN jarjartee yoo qabiyyattu galtu taate hin nyaadhamin ammas hin jarjarina qabsoo teessan ala kanaa itti fufa yoo giidhu OMN jarjaree kagalu shiraa keessa jira beeka nuti abbaa fedhiinsa daadhu waan baru nuqunnama wareegama yeroo dhibba tokko isin himne nuti namaa sin sodaadhoon rabbi malee isin hin jee tiboozoo sin fadhu dhugaan isin hima OMN yoo meeshaa isaa guurratee kan galu ta'e yeroo ammaan tanaa keessatti araarri bu'e jedhee shira guddaa jira takkichaa tanaan isin hima OMN qabsoo isaa aluma kanarraa itti fufuu qaba akka oboo jajjabeessaa jiru kanatti ummata dammeessaa jiru kanatti qabsoo hidhannoo kana alarraa itti fufsiisuu qaba lakkii galeetiin akka kaleessaa nagaya uumaa karaa nagayaa Itoophiyaa takkitti ijaarraa warri jette yoo jiraattan dhiigni gootota keenyaa lafeen gootota keenyaa isin haa horantu qabsoon ka ummataati amma booda qabsoon nam tokkii fi yookaan nam lama yookaan gurubbii yookaan kanaan ka deemuu miti qabsoon ka ummata Oromoo ta'uu qabdi ummanni Oromoo itti amanuu qaba OMN galuun qabu yoo jaan galuun qabu hin bilisoomne qabsoon teenya fiinta keessee jirti Abiyyiin sistema Jawaar Mohammed faan baane alhamdulillah Baqqalaan faa bahan garuu qabsoo adda bilisummaa Oromootii fi takaffaa'oo alarraa deemaa jirtu tagaala keessaa deemaa jirtu faceelsiisnee biyyatti galuun wareegama nu kafalchiisa ammas ammaan abbaan fedhe OMN kuttaa galaa yoo jette isin duraanuu meeshaadha jechuudha an dhugaan isinii
OMN ifi hoggatanii qabsoo bareedarra jirtanii ummata keessan jajjabeessaa jirtanii woboo cinaa dhaabbachaa jirtanii xiqqaatu hirrina keessanii waan gaarii hojjechaa jirtan qabsoon hidhannoo itti fufuu qaba. Qabsoon karaa nagayaa teenya laalla akka diraamaatiin ani akka diraamaatiin furadhaan qabsoo karaa nagayaa amma booda yoo Itoophiyaan abadan Itoophiyaan Oromoo dhuma nyaatti beeka. Hanqa humna horataniiti. Hanqa faridii hojii walitti araaramaniiti. Hanqa waraana irraa dhumeef ikonomii ol guddifataniiti malee hoggonoota keenya deebi'anii nyaachuun isaanii numan oolle. Jaalatanuu jibbitanuu nuti kaleessas arraas kan qabsooynu Oromummaa fi malee kaayoo fi kana quba qabaadha. Ani adda bilisummaa Oromootu yoo hidharraa bahe hoggonoonni adda bilisummaa Oromootuun yoo hidharraa bahe ani gammachuun qabu gana. Maaliif qabsoon teenya itti fufuu qabdi. Madaan keenya qeeroon teenya 50 hidhaa jira ganaadha. Warra kaleessa waggaa 20 waggaa 30 gaara keessa ture arra hidhaa keessa jiru maali gammachuun dangaa qabaachuu qaba dhugaan siima. Gammanneemi gee amma booda wanni fuulli keenya hogganoota keenya irra ta'uu qabu ka biyya keessaa karaa nagayaatiin isoo ta'e. Sanii achi garuu Koree gammachuu ayyaanaatii fi Mikaa'el Boroodii fi Abdii Raggaasaatii fi kana cufa dhiisnee harka rukutuun sirrii miti kun. Ummata kana nuti ummata kana hojii gammaduu qabna. Ummata kana qaallitti dhiisnee Mikaa'el Boroon qaallitti dhiisnee Koree gammachuu ayyaanaa qaallitti dhiisnee wanni daansii taphannu numatti hin jirreen dhugaan isin hima. Wareegama ajaa'ibaan nu hubachiisuu jiraata. Adda qooddiinsa ajaa'ibaan nu fiduu jiraata kun. Oromoo jidduu irratti sabboonota jidduu irratti maali isaan sibaata naggaarraa wanta abbaay wal duurraa maali isaan maaliif hin bahin isiniif hin galu adda nu qoqqooduuf namni isin taasisabaa jira. Especially girrisaan isinin jaabo. Especially kutaa lama dhugaan isinii hima. Namni isin taasisabaa jira. Namni isin laalu jira. Maali isin? Xiqqeeffadhaa gammachuu keessan xiqqeeffadhaa. Wareegama meeqaan bahanii barganaadha wantini. Akka nama Abiyyi firii godhe Abiyyi yoo dhugaadhaan araara barbaade hoggonoota kanas baaseeti mootummaa ce'umsaa dhaabuu qaba. Akkasiinu ani nama woboon hagaltu yoo jira bara. Gawwaan ammallee taguugni amma booda warri gaara reefu maxxanseetiin akkana sheerri si jalaa godhan woboon hagaltu jennaan. Taguuga dhawaa ammaatee jettiin argeen nama akkanaa taguuga dhawaa ammaate gawwaa dhawaa as gubbarraa bat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 a jiru. Ammallee nama woboon hagaltuu jaalalaa irra nu jira tokkummaa irra nu jira warra jiru jira. Maal agartee maal agarteeti woboon hagaltuun maal agarteeti mee maal agartee woboon hagaltuu bilisoomnee ililililili hoggonni ni keetuu hin baane harki guddaani. Nama hoggana isaa hidha dhiise bilisoome yoo barbaadu sammuu ajiroojii akkamiiti ajiroojiin akkanaa kun sammuun akkana akkamii yaaddaniise. Sammuu yaaduma akkanaatiitu akkamitti maddii deddeemta yaaduu miti maddii deddeemta. Abiyyiin waan lola dadhabe waan moohameef waan Dabratsiyoonii fi marroodhaan moohameef
waan qeeroon jabaatee woboon dabalamoo eegalteef amma booda wanni na baasa Itoophiyaan diigamtii Itoophiyaa Minilik diigamtee Tigraay fi Oromiyaa fi naannoon biraa biyya taati. Kanaaf karaa kanaan nu baasnee biyya Itoophiyaa Minilik dandamachiisuudha je'eetti siistama kanaan dhufee dhugaan isin hima. Rafuu ifirratti rafuu hin qabnu. Wareegama qeeroo waggaa tokkotti nama sabaadhaaf dee Jawaar akka bahu akka Baqqalaan bahudha. Isin akkamitti afaan guutatanii Abiyyi thank you. Abiyyiin dirqamee funya qurquriidhaan amma booda maal godhuu dandeenya Abiyyi? Halkanii guyyaa lolli kaabatti deemaa jira Walqaayititti, Xagadeetti. Boombiin guyyatti darbu miliyoona meeqa? Ikoonomiin dhumtee jirti. Woboo gatti rukutu ikoonomiin dhumtee jirti. Biyyi diigamte. Nuti hogganoonni keenya nama tokko miti. Meeqa jira? Ka hidha keessatti hafe. Xiqqoo qaanfadha. Daangaa qabaachuu qabdan. Kaleessa if eeggannoo godhachuu qabna. Abiyyi nutti hin fayyadamin. Namni hidharraa baasee qeeroo wareegama qeeroon waggaa tokko kafaltee fi jalmarroon jabaachuu isaatii fi Dabratsiyoon isaan marroo fi Dabratsiyoon daaraa godhuudhaaf ikoonomii fi wadaadara isaa waan dadhabe gisee namni humni amma humni Oromootii fi humni adda bilisummaa Oromootii fi humni qeerootii fi humni bilchiginnaa waan walqixa ta'ee fi amma isin siyaasaan xiinxaltan gaafa akka funyaanitti hidhate san maaliif hin baasin? Maaliif dila kana asoo wareegamni dhufnee hin baasin? Arra garuu dadhabatee jira. Yoo kanaa achi itti fufe biitti tun gabaabdutti woboo harka seentiidha. Wanni godhamaa jiru kanuma beekaa. Kanaaf OMN galuu hin qabu. Qabsoon itti fufuu qabama. Hogganoota keenya kan abaa'oo hidharraa ba'uu qabani. Jalmarroon faan garuu qabsoo isaanii daqiiqa tokko hudduu duuba deebi'uu hin qaban. Hanga Abiyyi aangoo gad lakkisee ummataadhaaf dabarsutti. Warri yommuu cinaa dhaabbachaa jirtaniis akka amma duraan dhaabbattan sanitti dhaabbadha. Maallaqa kaleessa woboo kannaa turtan san waliin isinit dhaamu. Waliin isinit dhaamu shira as deemaanii waan inni jaan akkanatti akka isin nalaaltan kanatti ilaalaa jiran shira as deemaa jiru kan. Bilchiginnaan tooftaa qopheeffattee jirtu tooftaan sahina. Adda nu qoqqooddee hoggana kana hiitee hoggana kaan dhistee yoo bilisoomne waliin bilisoomne yoo hiikamne waliin hiikamna. Ani gammachuun Koroneel Gammachuu ayyaana mana hidhaa keessatti hafe. Gammachuun Mikaa'el Booranii fi Abdii Raggaasaa jaalawwan adda bilisummaa Oromoo gammachuu hin joonan yoo isaan waliin bahanii kan hin gammaduan. Hogganoota cinaa baasnee hogganoota adda bilisummaa Oromoo achi hambisnee baruu maaltu uumamaa yaada? Baruu ammoo uummanni kunis suutatti adda nu qoqqoodaa jiran jechuudha. Uummanni kun nu taazabaa jiranii. Warri adda bilisummaa Oromoo maali warri gadii kun maal nun jaa jira? Waan dhugaan isin himaa warra ijoolluma teenya irra caalaani. Suute jaa. Amma booda warreen hogganoonni keenya Abiyyi hojjetu maal hojjete kanaa hoggonni keenya gurguddoon hin baaneti. Ubbati asii gawwaa. Amma gawwaatiin jibba gawwaa. Gisee namni waa haasawe dhaggeeffadhaa dura.
badi asirra Anwar Kadir jaani gawwa dhaggeeffadhu kuma lama kudha saddeetis asoo isinitti hidhamu akkana nyaadhamne wal qoodineeti wallagga gizee nyaadhamtu callistaniiti deebisanii wanta nyaachisiistan Hacaalufaa nyaachisiistan nama meeqa nyaachistan Jawaar nyaachisuuf kaatan dhaggeeffadha waan inni haasa'u jiru kuni sirri dhaggeeffadha isinirra gammadee gaddatti jiraateeti gammachuun qabu gammachuu kiyya garaa keessatti godhadheetiin waan biraatii miti hogganoonni keenya addi bilisummaa Oromoo asoon baaneen maali harkanii guyyaan gaafatanii xiqqoollee namni illee gizee hidharraa ba'e warra hogganoonni keenya kabeessanu hogganummaan keenya maali kan kaafaa'u kuni wallahi gammanne garuu warri addi bilisummaa Oromoo hafe nurraa hafuun keenya gammachuun irra yettanii maan gargaaratti hin dubbatinaa moo andukaan isinii waggaa tokko isinii yaa turre nuti nama tokko illee ta'u wanta jennee jira dhugaa jirtu walii himna warri hidharraa baatan kunu gizee intervuu isinii godhan gammachuun keenya irruudhamaan jedhina jaallawwan keenya kumaatamaan kan lakkaa'umuu fi hogganoota keenya nurra ciccimaa nurra gurguddaa meeqaatu hidhaa keessa jiraati irruudhamaan jedhina aboo dhugaa walitti himna isinii hundaa ummata yaadachisuu qabdu abaawwan hafuu nutti dhaggeeffamee jira bajeesi isin kakabsoo hitan kaayoofu moonaafuun galuu baran ummanni Oromoo hogganoonni Oromoo qeeroon haya bubbuleeti wanta janna bubbulee qeeroon bubbulteeti Jawaar faanii Baqqalaan faanii Abdii Raggaasaa faan Koree Gammachuu Ayyaanaan faan waliidhaan mari'ataniiti sabbootaan qeerollee dhaabaatu jira hogganoonni keenya waloon beeke maaliif adda qooduun barbaachise hundi bee Iskandar Naggaa bee Sabaat Naggaa bee Jawaar Mohammad bee ummata kana maaliif hammise maaliif ummata kana maaliif qoqqoodisiisa barbaachise Oromoo jiddu kan Amaaraa guututti baase kan Tigree ni baase keenya gurguddoo kan namaa keessaa hammise kan dhaaba maaliif nama lama asirraa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa asirraa baase silaa nama lama achirraa baase ni fakkaata silaa baruutti fufa janna kuni maal fakkaata amma booda yoo bahanillee sammuu namaa keessatti girri isaa hin jarjarina andugaan isinii hima Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa wanta irraa bahee andugaan isinii hima Abdii Raggaasaa fi Koree Gammachuu Ayyaana achirraa yoo bahe ummanni kun baruu abdii qabna waltajjii bakka bu'aniitillee Abiyyi hojiidhaan mootummaa cumsaadhaan ummata cufa hiyyaasni jiran amma maali garuu maaltu godhamaa jira warra kaleessa nuu jechaaf gaara seenee kabajaa ummataadhaaf dhufee harka kanne gaara keessa iyyeessa keessanii ni bara bilisoomne jennaan eega nuti eega isin bilisoomne jettan jaanii dhufanii qawwee harka lafa kaayanii dhufanii seenanii harka kannanii bara ummata Oromoo kabaju ummata Oromoo dhaggeeffatu Koree Gammachuu Ayyaanaa faan Abdii Raggaasaa faan ummata Oromoo dhageewu waan Oromoon jettuun lubbuu qaqqaalii tana fidaniiti Abiyyi harka kaayanii galan jechuu waraanarra ummata kanaat asoo hidhaa jiru abaawoo hammisee kaafaawoo qofaa fi TPLF fi kana baase maal nama tokko keessaan baase dubbadhaa gadi bahaati gammachuun teenya irruudha gammachuun teenya irruudha akka kaafaa'oodhaan beetti akka TPLF baatetti nama lamallee ta'u abaa'oo keessaa nu baasa maali qoqqoodonsi akkanaati shirallee ammallee inni isina jechuudha biyyiin shiraaf deema
yeroo Oromoon tokkomte kanatti shiira xaxuuf tooftaa kanaan gad dhufe ammas. Inni abaa'uma sodaata ajaa'iba. Hogganootuma abaa'uu sodaata. Maqaa abaa'uu manaamatti illee wanta jiru. Abaa'oo jabaachuu fi qeeroon jabaachuu fi ummanni tagaaruun jabaachuudhaatu Abiy jilbifachiise dhugaan isinii hima. Sila inni isaan hin jiran sila lolli kaabaa ho'aatee sila Dabratsiyoonii fi marroon jabaachuu baatanii wallahi wabillahi gadi lakkisu akkanatti. Asuma iyyaa oolta malee fi jetta malee. Waan ikonomiin isaanii dadhabdeef biltsiginnaa waan lola dadhabaniif Beenishaangulis hidhannoon jabaannaan waboon funyaan Finfinnee jala dhufnaan qeeroon jabaannaan wabooti dabalamuu eegallaan amma booda karaan nu baasu Tigraay bilisoomuun firii ta'uun Tigraay dhaqanii wallaluu dhiisiti yaaduu dadhabuunu isaan hamilee cabse amma booda yeroo fedhanitti addi bilisummaa Oromootii fi TDF Oromiyaa tana qabatanii biyya addaan qooddatanii alaabaa fi dhaabuu yaadee jiru sammuu isaanii keessa jira. Intala kanaatiitu wareegama uummata kanaatiitu wareegama qeerootiitu hogganoota keenya baase. Abiyyiin ganaatti gaafatamaa lubbuu nama dila huma hodhanii Abiy haa galatoomu jaan. Hin dhageessanis kuma lamaa kudha saddeetis akkanuma nu arrabsaa turtan. Ummatuma mataa dhagaa ummata istubbil teessin abaan dhugaan isinii hima. Dhaggeeffadhu gurra banii dhaggeeffadhu guurii gurraa fudhadhu. Kuma lamaa kudha saddeet hin bilisoomne hin dhiichisina hin dannasina. Kostarri jaa nuti nama meeqaa Iskandar Naggaa gallakkifamu maaltu irraa du'e Iskandar ibjee namni wareegamee jira. Namni tokko wareegamne Iskandar jechaadhaaf. Nuti bar hogganoota keenya qeeroo kuma 5 oliitiitu waggaa 27 nutti wareegamne waggaa kana keessa nurraa wareegamee bar. Rakkina nuti seenne nuti beena. Ala kulli haal qeeroo waboo marroo fi Dabratsiyoon faan jabaachuutiitu Abiy harka kennisiise jaalattanuu jibbitanuu. Yoo kanan goone Abiyyiin faan ni du'an jechuu. Biltsiginnaan nafxanyaan Oromiyaa keessaatii fi Itoophiyaa keessaa if duraaf yeroo gabaabdu sila if dhaqqaban. Siyaasa haariyaani as bahan. Nuti gaafa daraartuu fa'aa erganis ni beekna wanta isaanii. Waboo jabeensii waboon Oromiyaa waboon jabeensii waboon Abiyyiin yeroo ammaan tanaatti immiyya Itoophiyaan irraa diigamti. Oromoon bilisa baati karaa kanaanee ammas umrii dheeressinee tooftaa kanaan dhufna jedhanii waan dadhabataniif harka namni wanna kana godhe ummata sadeen kan qeeroo waggaa guutuu dhumtee fi waboo marroo jabaattee fi ummanni Tigraay humna horateen makalaakiyaa mudhii kuteenii asiin sadarkaa kana Abiyyiin gadi bu'ee mudhii cabsee nu hojii haasa'uun isaa waan humna hin qabneef. Isin daareektuma laaltan akkanuma laaltan silaa lolli Tigraay hin godhamin silaa waboon hin jabaatin silaa qeeroon dilli kun hin wareegamin Abiyyi lafaa kee silaa uummata kana gadi lakkisu. Kana beeka Oromoon kana beekuu qabdi. Kana beekuu qabdi. Jaalattanuu jibbitanuu yoo siyaasaan isinii galte kaleessa gaafa kaznaan Abiyyi guutuu gaafa waraana guutuu qabu maaliif gadi lakkisine arra kaznaanis dhume waraaninnis irraa dhume ikonomiin dhumte Itoophiyaa guutaan bulchuu jiru ikonomiin naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay daaraa ta'ee jira. Oromiyaan daaraa taatee jirti ikonomiidhaan lola kanatti asuu achi guuranii amma booda humna waan dhabeef jaalatee asuu hin taane dirqamee uummata kana gallakkise akkasiin beeka. Malee
Daaniil Kibrat Faatiitu silaa humna jabaa qabaatee akkuma kaleessa Abiyyi Faatiitu gadi taa'ee qeeroo gallakkisee haasa'u hin haasa'uun. Waan mohamanii fi bakka saayikiloojikalii mohamanii jiran, qaama mohamanii jiran, humna mohamanii jiran. Durooniin xiqqoo sossoo jira bakka. Duroonii yoo hin jiraanne Abiyyi mootummaan hin jirtu kufee sila. Addi bilisummaa Oromoo duruu Finfinnee to'ate sila. Kana if baraaruu fi quba qabaadha. Garuu siistama manni itti fayyadamaa jiru Oromoo xangootuudha. Addi bilisummaa Oromoo hidhadhiisee isin gisee jannastan. Addi bilisummaa Oromoo maal itti dhagayamu? Abbootii waboo jalmarroo jecha abbaa jalmarroo leenjise hidhaa keessa taa'ee araarri biyyaa bu'ee gijee jettan. Sirrii miti kun. Mee xiqqoollee fakkeeffadha. Xiqqoo fakkeeffadha. Maaliif addi bilisummaa Oromoo mana hidhatti hafee ja'a yaada. Isin kaleessas namaaf malee kaayoo ofii miti jechuudha. Yoo hogganoota Oromoo guututti nurraa irruu miti jettanii nama dhuunfaaf qabsaawaa jirtan jechuu akkana taana. Dhugaan isinitti hima. Jala isinii sararee nama kaayoo hin qabne, nama ajandaa hin qabne jechuu isin. Nama boru biyya tana bilisoomne ummata hiyyeessaa kana bilisa baasnaa jettanii yaadanii miti jechuudha isin. Nama muraasa bilisa baasuuf deemtan jechuu akkas ta'e. Yoo isin adda bilisummaa Oromootiif gadi baatanii gammachuu teessatti qeessitanii adda bilisummaa Oromootiif yoo hin dubbanne rakkina qabdan jechuu isin. Gareedhaaf qabsootan jechuudha akkas taanan. Yoo hatattaman qabsoo teessan finiisuu qabdan akka adda bilisummaa Oromoo hiikarraa boo yoo xiqqaate. Kanaachi marree indalagu wanni akkasii. Indalagu gareedhaaf, gurubbiidhaaf, nama dhuunfaadhaaf warri iyyaa jirtan jechuudha. Oromoo fi miti. Ajandaas hin qabdan jechuudha. Zeero Abiyyi akka jedhu san አንድ ብጣሽ አጀንዳ የላቸውም ይብር ዱጋይሳት የቹ አከብቲ ነምኔ አረሲላ ጆዋር ቤስ ከንደር ሀፈ ጆቺ ሶሶ እስከንደር ነጋሲ ላሀፈ ያረ ጆዋር ቤ በቀላም ቤ ስንታይ ቾኮሊዮ አፈ ፊንፊኔንቱን አረሲላ ፌስቡክ ኒኩኒ አዱኛ ኩኒኒ ሶሶት ይችላል ኮሬል ገመቹ አያና በርና መጋረን ኡፍሲኔ ፍጫን ዱጋ ቢየኛቻን ቀብሳት ነው ይባል ከበጃ ከሰኒ ዳፊደን ነው ሄከዳ ገላ ጀናን ገለን ይባል ግሪሳ ነማይሲን ሴቲ ቀዌ ለመጋሪ ገለን ይባል ኤጋ ቢሊሶም ነጀተን ከፕኑቲ ወኒ ባኒ ኢስኒፍ ባኒ akka qaceelaa mardaasatii fi akka araarsoo biqilaatti ministeera ispoortiitii fi ministeera fayyaatii fi yaa'anii manaa fi jechii fudhatanii jiraachuu ni dandeenye bada isaanis mana hidhaa keessa walii galanii abaa'oo maami wanni kun abaa'oo shaaratan kun ministeera ta'anii kaanis koroneera ta'ee ደሞዝ ይሳ ፍደቴ ሚንዳ ይሳ ኛቻ ጅሩ ይሳ ማን ይሳ ከሰገለ ጅራቹ ዲ በርባዳ ወር ኩሪ ገመቹ አያናት አብዲ ለጋሳ ከሲባ ሚኒስተር አብይዳ ሚኒስተር ንጎዲን ወለክሲ ኑቲ ካዮኸ ደገረየናኒ ጎዳኒ በ ገሩ ወረካዮ አብ ወረኑ ኸበጄ ቀዌ ለፈካዬ ግሪሳ ኸበጄ Hirrisaan bilisoomne gisee jaan asoo hin tuffatin qawwee lafa kaa'ee dhufee Finfinneetti gale. Uummanni kun uummata kana alatti dhiisnee asoo waan isaanii irraan dubbatin dhiichisuun qofa kun sirrii miti. Asiin
كورين قمتشو أيانا مالي فافي ورّي أبقى يدمي تربا هركنا ما مراجبه قال لك فبيه مالي توفتانا كنا أورومو جدوك أدك أودوفي أباو في كاباو دي أتقودوفي ومني أباو كنو كافاو اندرونو أبي جدا مرمجي أكا عمري أبي ليريسي سوفي ورّي لقود دانسي تبتا جروس بر ورّو مكان أبر ور بلسقنا أبر قريسا همان بيني في قريسا واتا كان بيني في بلسقناتي تو دانسي أكرمتي أوارا كاساجي سيلا أرى أبدي رقاسا بيدا رابي جوهرا في دي قرطوني أدبلي سما أورومو نمكايو كابوني بيدا مثلا هوغونوني كينيا هنباني ولين اللي بيه ورمارو جنا دابتو إسان ummanni kunu yoo bahe marroo bira dhaabbata dhiichisuu dhiisiiti dhugaan isinii hima arra baqqala garbaa bahee abdii raggaasaa yoo hafe abdii raggaasaa bahee baqqalaan faa yoo hafan warra awwaaraa kaasuu miti warra dablisuma oromoo dhugaan naa hime yoo barbaadde ummata jantili warra heegaree yaadu laan jaallawun jajjabaa jira wallahi dhugaan isinii hima ماليسي نمني تقول لي ندي بهم قلبي لما نيجاني كليسا سوتجا سوني جنو أدن قدني جدو كليسا في ليتا في بحت أدن قدني كذي أسهري لا بقى مني خانش ألبسا كليسا نجيبنا ركنا كناتي نتومو كليسا كافو جوهر كسيتي هدامي وتجان ورّيكا وني هيرم باني ركوا كناتي ولتكنا مبلسا وان دفتوفي يو الرئيس إسانو جداب بني وكابا كباديا بورانا ليتا شوا ولنكا مان أسون جنني والسيدا بني برو غنوني كان ديبياني هدامان waan akkanaatiitu wareegamu falkiisa kaleessa naannoo takkarraa kara bahaa kanarraa gidee hiriirri baame kara lixaa kanaaf gara jiddu galeessarraa wanni itti callifame waan akkanaati hoggoroonni keenya kakafaa hootiif kan abaa'u ija mirgaa ija bitaati akkuma keetii gawwaan sayin nama kutaa kamiitu irra baay'inaadhaan deeggarsa naannoo kanarraa qabas ni beeyna nuti akka keetii danqooroo akka fardaatti hin yaanu nuti ni beeyna kutaa kamiitiitu waboo deeggaraa irra caalaa kutaa kamiitiitu kaafaa'uu deeggaraa adda beeyna nuti sirrittiin si himaani waan si dho'isu hin jiru garuu ija mirgaa ija bitaa ta'uu qaba tokkoomuu qaban yaadni isaanii tokko ati arra gidee ustee gammadde hogganoota nama miliyoonni meeqa jala jiru kan oromoo kadhaaf karee gaara seeni arra irraanfattee kophaa gidee lijiste maalii jettee yaaduu qabdan maaliif wanni kun godhame siiriyees ta'uu qabna hogganoonni keenya fuunemi mana galchineemi mee kanaafe jennee gidee gaafanne oo uummanni kun walii galee jira afaa'oo fi qafaa'oo hundi jedhamu hin jiru oromoon takka amma booda sodaa asii garuu namuma barkoorreer gammachuu ayyaana maxxansuun dabee bar namuma abdii raggaasa eessatti hafijee ilaafii irraa dubbatuun dabee bar guyyuma tokkotti waan warra deeggartoota bilisummaa oromoon ta'e warra deeggartoota adda bilisummaa oromoon ta'in warra woboo gargaaru qofa hin ta'in girrisuma keessa maaliif uummanni kun hafa shiraa jiraa namni tokko hojii dhabame bilchiginnaatiitiitu wanna kana oowwisaa jira maaliif adda nu qooduuf
warri amma magaalaa keessatti sikkisi daansii taphatu cinaan bilchiginaa uummata kakaasanii uummata fakkaamatanii amma gidi soomnee dhabu maali gonoonni keenya osoo guututti hin bahin addanu qoqqooduun kun maal Iskandar bee Sibaat Naggaa bee Maarreen bee hundi bee abaa'oo keessaa nama tokko baasuu dhabuun maal jechuudha kun maal jechuu maal yaadaniiti nutoo over gammachuu nuti nama dhuunfaa fi jechuudha akka qabsaa turre nama tokko kaalkuleeshina jalagaa hirree gaawwaata akka gidee haasoitan kana guututti baasee saan guutuu baasee kan buute kana qotte jiru kalee isaas wareegamu nuyi gaafa wallagga ajjeefamtu gaafni gujiin ajjeefamu silaa kaane sadarkaa kana hin geenye gaafni wallagni afuran naft eltiraan itti dhuftee naftanyaan itti onte jette silaa nuti umma bira dhaabbanne waggaa lama neetworkiin gaafa dhufame san Jawaariin dhadhamu hacaaluun ajjeefamu silaa wallagga laaffisaniiti san boodaan sii dhufan jechuu adda si qoodanii kuni ammas godhamu jiru kanuma ammas kanuma no jaallan keenya yoo hin bahin nuti maal irraa gammannaa jaa kostanitti jaa dammaqa yeroo hunda akkuma nama sadaqaa kadhachuu kadhanna abii ilaa yoom kadhanna sadaqaa hogganato keenya nuu baas kaafaa'oo nuu baas abaa'oo nuu baas maarree nuu baas kana ammas qabsoon haareeni kana joo barbaad maayii irratti OMN wanta kun sidam jallin adabisuma Oromoo sidara haikam I don't care kafaawni haikam sanii miti wanni godhuu qabdu qabsoo waboo akka finiinsaa jirtu kanatti dhaabbattee alubarraa finiinsiisin jira jaalmarroo jalaan hafina warri OMN hogganoonni hara nagayaatiin fadhanaa uffatanii hogganoonni keenya kanii darraabee walaa ka abaa'oon isaa ba'u fidu kaafaa'oon haa ba'u hara nagayaatii isaan haa uffatan ati OMN karaa ka wantaa kana hin guddisina hin babal'isina an dhugaan isinii wanni nin isinii dhaabu OMN ka hawaasaati ka ummata Oromooti yoo isin kagaltan taatanii akka kaleessa waan biltsiginnaan isiniif kannu yoo wanta jettan ani keessa jiru an dhugaan isinii kaleessaas adabadhaa taasoo jennu fiidanii dheexanii gaafoo namni keenya waggaa lama neetworkiin irraa qurtajee rakkina san uume rakkinni ka uumame achirraa quba qabaadha gaafoo Gujii fi Wallaggaa fi Boorana ajjeefamuu san cal jettanii waggaa lama teessan gaafa sanis ammas usaataa asuma hanqa Oromoon bilisoomtee biyya fi jaarratutti OMN biyya seenuu hin qabu yoo ka biyya seenuu taate shira jechuu shira keessa jira ani abbaa fedheen sodaadhu nama miliyoona takka kophaa kiyyan sodaadhu dhugaan isinii himu shira nuti lafa keenya jira wanna san irraa takka tokkotti isiniif himna jechuu akkaataa isaa amma gubbaa isinii tuttuyin gubbaa isinii tuttuyin OMN gallaan shiraa jira bakka OMN jalmarroo bira dhaabbatee hawaasaadhaaf alba kanaa yoo itti qufuufe najaabee jaalattanuu jibbitanuu lakkii bilisoomne karaa nagayaatiin qabsooyinaa jee kan deebu yoo ta'e meeshaa biltsiginnaa yookaan meeshaa nafxanyaati abbaan fedhe na haa komatu abbaan fedhe haa dhiisu qabsoon amma booda karaa keessaatiinis karaa aalaatiinis adda addaan deemuu qabdi malee akkana girrisnee finfinnee walii qabamne shu
كلهم مالس جلا قوتين جابر كلهم مالف قبري نساني وان دياتي في سوي واتن دندموچو ساني وي واتن خنوان سينجو بربادا سيربا غريسان افيرسن دغيفني اتيتومور سيربا غريسان انا دورون بوجو بلمت يا أنا يا أنا كتير نبغى ومسن دانسي كرمت بليسوني Abo sumteja esa sitanye abo kiti so de mar bisu mana kanamiti esa sitanye abo sumteja mami dansi kami gari miti wonni ko waro sodda o ga sodda ma harkan kireti ihadiki ki pelle ko jigara garu man kabani motu man ko usara bachu kaba lucky أتشنيك أتي Enu si dage burra pada dage yoro unne kena dufe aktif salan serious Abu aku mana waktu kasih ada tu juga ini ya tadi kita coba bakal oke jadi bisa saya baru mau tuh gimana kira apa tadi